Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Araarsaa Mul'isaa YouTube channel. Namoonni jalqaba gara channelii koo dhuftan subscribe gochuudhaan viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo akkaataa ittiin qulqullina viidiyoo dabalan YouTube irraa yeroo dhaggeeffatan isinitti argisiisa jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoon bara kanaa qulqullina hin qabu yoo jiran hin dhageenye jechuudha. Viidiyoon qulqullina qabaachuu dhiisee osoo hin taane akkaataa konneeshinii naannoo nuti jirru dadhabaa ta'een gadi buusa jechuudha. Fakkeenya yoo konneeshiniin sirriitti jira ta'e qulqullina olaanaa irra nuu kaa'a. Egaa kallattiidhumaan akkaataatti sirreessinu isinitti argisiisa jechuudha. Amma kallattiidhaan gara yuutuubii kiyyaa yookiin gara googilii deemna jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma mee faarfannaa kana waliin ilaalla yookiin viidiyoo kana ilaalla. Qulqullinni isaa maal akka ta'e isinitti argisiisa. Amma viidiyoon kuni qulqullinni isaa waan gadaanaa ta'e fakkaata yookiin immoo qulqullina waan hin qabne fakkaata jechuudha. Mee ilaalaa amma baay'ee hin mul'atu viidiyoon kun. Maaliif konneeshiniin naannoo nuti jirru dadhabaa yoo ta'e jechuudha qulqullina gadaanaa irra ka'a. Yeroo akkasii kana maal goona? Kun iddoo seeting jedhu iddoo amma isinitti argisiisaa jiru jechuudha. Addana seeting iddoo jiru kanarratti kilik gootu itti gootu jechuudha. Gaafa isin kilik gootan irratti quality kan jirtu kun ulaa kana jirti laa addana quality auto 144p kan jedhu kana mee hin tumna quality kana irratti gaafa tumne ilaala qulqullinni isaa irraan olii dabalaa dhufa akkasumatti jechuudha ilaa akkasitti dabalaa dhufa 144p hanga 1440 HD tti jira jechuudha qulqullina olaanaa qaba viidiyoon kuni mee fakkeenyaaf dura mul'atu mee hamma 720 irra kan isinitti argisiisa qulqullinni isaa maal akka fakkaatu. Ilaa kun ilaala jechuudha. Baay'ee qulqullinni isaa amma baay'ee namatti tola. 1080 irrattis 1440 irratti immoo kana caala mul'isa jechuudha. Viidiyoon dura qulqullina hin qabne kun qulqullina qabaatee jira jechuudha. Yeroo inni akkasitti qulqullina isaa gannu jalaa buuse seetingii jalaa dhufne quality kan jiru tuqanne irraan olii qulqullina isaa dabalachuu dandeenya jechuudha. 720p irra 1080p HD irra 1440 HD irratti qulqullina baay'ee olaanaa qaba. Akkasiin qulqullina viidiyoo keessanii dabalaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kun warra isinitti tole subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo kana waan dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii qabaadhaa.